Harka akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aa eegalee jira. Qophii fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aatiin egaa kaansarii ijaa daa'immanii irrattidha kan xiyyeeffannu. Kaansarii ijaa daa'immanii gaafa jennu egaa waan haaraa nutti fakkaachuu danda'a. Tatamsa'inni isaa hawaasa keenya keessatti garuu isa nu yaadnu ol waan ta'eef dhimma kanarratti hubannoo bal'aas ni qabachiisna. Haga xumura qophichaatti nu faana bu'aan immoo affeerraa keenya kabajaatii keessaa seenu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma kaasnee guyyaa har'aa kaansarii ijaa daa'immanii irrattidha kan mari'annu. Galatoomaa isiniin jechuu barbaanna Dooktar. Guddaa galatoomaa isinis. Tole walaa barruugaan Dooktar marii keenyaaf akka tolutti. Ishee baay'ee galatoomaa. Ani Dooktar Maammudeen jedhama. Hakiimii kaansarii ijoolleeti. Qidduus Phaawulos Hospitaalaan hojjedha. Itti gaafatamaa kutaa kaansarii ijoolleetis. Kaansariin ijaa daa'immanii kuni maalirraa ka'aa tariitii wajjinuma qabatanii dhalatu moo erga dhalatanii sababoota garaa garaatiin waan ta'u uumamudha moo kaansariin ijaa daa'immanii kun eessarraatii dhufa maddi isaa maalidha? Galatoomi kaansariin ijoollee hin argatu kan jedhu jecha dogoggoraa fi ilaalcha dogoggoraadha. Ijoolleenis akkuma nama kan biraa kaansariidhaan qabamuu hin danda'u. Garuu akkuma beekamu kaansariin kan inni ba'atu namoota gurguddaa irratti ta'u iyyuu ijoollee irrattis darbee hin argama. Kana keessaa kaansariin ijaa isa tokkodha. Keessumaa biyya keenya keessatti kaansariin ijaa kaansarii ijoollee miidhu keessaa isa tokkodha. Kanaaf kaansariin ijoollee hin tuqaa ija jalqabee ija dabalatee jechuudha. Kan nama guddaarraa adda kan godhu kaansariin ijoollee walumaa galatti sababni isaa yeroo baay'ee hin beekamu. Ka'umsi isaa jechuudha. Ka'umsi isaa yeroo baay'ee hin beekamu. 80 ol kan ta'u sababni isaa hin beekamu. Parsantii 20 gadi kan ta'an garuu sababni isaa hin beekama. Sababa tokko keessaa kan uumamaan argamudha jechuudha. Garaa keessatti dogoggoroota akkamii ta'uu danda'a daa'imman dhibee kanaaf kan saaxiluu danda'u? Hordoffiin dubartoonni ulfaa yeroo ulfaa godhanii murteessaadha. Nyaata gahaa argachuu qabu. Dhibee adda addaarraa dhukkuboota daddarboota irraa of eeguu qabu. Hordoffii ulfaa godhachuu qabu. Qaamni isaanii gahaa ta'uu qaba. Keemikaala adda addaarraa of eeguu qabu. Kun kaansarii ijaa ta'uu baatu iyyuu kaansaroota kan biraaf sababa ta'uu danda'u kan jedhamanii sababa tilmaamanii fi ijoolleen garaadhuma keessatti iyyuu kunuunsa gahaa argachuu qabu. Kunuunsi kun immoo kunuunsa haadhaaf godhamu jechuun kunuunsa mucaaf godhamu jechuudha. Mee haalli guddina kaansarii kanaa maal fakkaata? Yoo tariitii yaalan argatu ta'e sadarkaa isaa guddifachaa carraan inni deemu jira? Kaansariin ijaa dafanii kan guddatan kan jedhaman kaansarii ijoollee keessaa isa tokkodha. Jalqabni isaa maali? Ijarra waan adii buufata. Akkuma beeknu baadiyyaa keessatti ija ijoolleerra yeroo waan adii buufatu maatiin tokko maal jedhu ijoolleen kun sababa aduun argateef yookiin karaa qaawwaa ifti waan ija isaaniirra bu'eef jedhanii dagachuun qaban. Yeroo ija ijoolleerra sababa waan adiin bu'e arganii dafanii mana yaalaa deemanii ogeessa mariisuun isa tokkoffaadha. Kan biraa immoo iji isaanii gara tokkotti jallachuunis mallattoo warra gara duraa argaman keessaa tokkodha. Iji jallachuun fuulduratti yeroo ilaalanii inni tokkoof inni tokko walqixa ilaaluu walqixa dhaabbachuu dadhabuun tokko gara tokkotti jallachuunis sababa ta'uu danda'a. Iji sababa malee dhukkubbiin hin jiraatin yoo diimates ijoolleen iji isaanii yoo diimates kana mariisisuun barbaachisaadha. Waan akkasii yeroo argamu yoo dafanii bira gahanii tokkoffaa yaaliinsaa
yeroo gabaabduu keessatti xumurama. Lammaffaa yaaliinsaa qabeenya baay'een barbaadu. Maallaqa baay'een baasisu biyyas maatiinis maallaqa xiqqoodhaan yaaliisaa fixuu danda'u. Sadaffaan immoo carraan fayyuusaa olaanaadha. Arfaffaan agartuu ijaayyuu hambisuun hin danda'ama. Ijuma ishee qaroodhuma isheeyyuu achi baasuu dhiisuun hin danda'ama. Achumatti hafuu danda'a. Agartuunis hafuu danda'a. Kwaasiin ishees hafuu dandeessi. Lubbuun ijoollee sanaas immoo yeroo dheeraaf jiraachuu hin danda'a. Akkuma ijoollee kan biraa jechuudha. Kanaaf dafanii dhibee kaansarii ijaa keessumaa bira ga'uun faayidaan isaa baay'ee bal'aadha. Utuu sadarkaan isaa hin guddatiin jechuudha. Hin guddatiin. Sadarkaan isaa yeroo guddachaa deemu dhiiti isaa guddachaa deema. Dhiiti isaa guddatee inni ija keessatti jalqaba dhiitee sun gara bakkeetti bahuu danda'a. Amma fakkeenyaaf mucaa tokko iyyuu qabna nu bira kan ciistee qoricha fudhachuuf har'a galte. Mucaan sun gara Jigjigaatii dhufan naannoo Sumaaleeti. Mucaan sun waggaa 2 ol yaalamaa ture mana yaalaa naannoo isaanii jiranitti. Ani Mahammediif Adaadaasaati. Kan nuti dhufne Jijjigaa irratti. Daa'imni keenya kun dhibee kanaaf kan saaxilame tasa kufee ture. Yeroo kufee sanitti dhiigni homaan dhangalaanee ture. Garuu ija isaa bira gara gubbaa dhiitoo xiqqoo ture kan uumame. Sana booda haadha isaa na cinatti argitu kun daa'ima kana fiddee mana kiyya dhufate. Bakki isaan jiraatan baadiyyaa waan tureef ana biratti xiqqoo yaalamaa ture. Mana yaalaa geessinee daa'ima kana akkuma arganiin balaan kun booda ija isaa irratti dhibee hamaa fidee dhufuu waan danda'uuf yaala sirriitti argachuu akka qabu nu akeekkachiisan. Haadhi isaa garuu gorsa ogeessaa dhaga'uu dhiisuudhaan daa'ima fuutee gara baadiyyaatti deebite. Yaalii godhamaafii tures adda cite. Ji'oota 2 caalaa turte deebitee fiddee dhufte. Yeroo sanitti garuu dhukkubbiin isaa akka malee ture. Finfinnee mana yaalaa biroo geessinee achittis yaala taasisaniif. Sana booda garuu ijji mucaa callisee mimmaana'uu eegale. Halluun isaas gara diimatti jijjiiramuu eegale. Hanguma turaa deemeen dhiitoon isaa guddachaa deeme. Sana booda gara hospitaala Phaawulos finnee dhufne. Walumaa galatti yaala erga eegallee ji'oota 6 caaleera. Ammaasitti yaala baqaqsanii yaalutu taasifamaaf jedhamnee eegaa jirra. Hagasitti qoricha fudhachaa jira. Kun kan ta'uu danda'e tokkoffaa warri yaalan sun kaansarii ijoollee keessumaa kan ijaarratti hubannoon isaanii gadi ta'uunaan. Lammaffaan immoo maatiin tokko iyyuu yeroo iddoo akkasii deemaa jedhan isa dhiisanii yeroo itti gara kadhannaafaa deeman yeroo itti yaallii aadaatti yeroo deemanis jiru. Kun sababa ta'uudhaan mucaa amma arguu dandeessan kun kan ciistee amma jirtu iji ishee baay'ee ta'ee jira. Bakkeetti bahee jechuudha. Gara sammuu keessas galee jira. Kaansariin isaa hammi ta'e sammuu keessa galee jira. Yeroo akkas ta'anii dhufanii tokkoffaa yaalliin isaa yeroo dheeraa fudhata. Lammaffaa maallaqa baay'ee qabeenya baay'ee barbaada. Sadaffaan immoo inni dur salphaatti baqaqsanii hodhuu duwwaadhaan fayyuu danda'u qorichoota adda addaa cararii dabalatee yeroo itti barbaachisu jiraachuudha. Kanumatti ta'eeyyuu immoo carraan fayyuu isaas immoo gadi aanaa ta'a jechuudha. Maaliif qaama adda addaatti faca'ee qorichoonni qaama adda addaa keessa yeroo itti galuu dadhaban jira. Muuxannoo qabdan irraa kaatanii biyya keenya keessatti akka biyya keenyaatti daa'imman hedduu dhibee kanaaf kan saaxilaa jiru dogoggora isa kamidha jettaniitu tilmaamtu. Sababoonni garaagaraa akka biyya keenyaatti daa'imman kaanserii ijaatiif akka saaxilaman taasisaa jiran maal fa'aadha? Baay'ee gaaffii gaariidha. Hubannoon barbaachisaadha. Walumaa galatti iddoo guddaa kan qabatu rakkina hubannooti. Rakkinni hubannoo maatiis ilaaluu danda'a. Ogeessa fayyaa kellaa fayyaa irra hojjetanis buufata fayyaa irra hojjetanis hospitaala sadarkaa tokkoffaa irra hojjetanis ta'uu danda'a. Meeshaa elektirooniksii moobaayilii, tiivii, laaptooppii kun
ijoolleen tokko yookiin namni guddaan iyyuu guyyaa tokko keessatti kan daanganfameef jira. Fakkeenyaaf ijoolleen sa'aatii 2-4 isarra taa'u taanaan moobaayilii dabalatee jechuudha. Kun rakkina fida. Kaansarii adda addaaf saaxila baasuu kan danda'anis qorannoodhaan kan bira ga'aman jiru. Kaansarii ijaa ta'uu baatu iyyuu keessumaa silkii, tiivii, laaptooppii, elektirooniksii adda addaa ijoolleen yeroo dheeraaf fayyadaman keessumaa kaansarii sammuu meeduloobilaastomaa kan jedhamu qorannoon adda addaa ba'aa jira saaxila akka baasu. Kaansarii ijaaf ammoo yoonaa waan qoratame bira ga'ame dhibu iyyuu qaroo ijaa irrattis rakkina fiduu danda'a. Garuu sammuu irrattis guddina sammuu irrattis dhiibbaa fiduu danda'a. Barnoota irrattis dhiibbaa fiduu danda'a wanti kun baay'isuun jechuudha. Walumaa galatti elektirooniksiin guddina sammuu irratti dhiibbaa fidaa jira. Jireenya hawaasummaa irrattis ijoollee wajjin haasa'uutuu qabdu yeroo meeshaa elektirooniksii irra oolanii jireenya hawaasummaa isaanii irrattis rakkina fida yeroo isaan guddatan. Iskiriin taayim kan jedhu daanga'ee jira. Umurii kanaaf umurii kana. Nama guddaaf waarii. Namni tokko iskiriin taayimii sana darbee jennaan qaroo irratti rakkina, sammuu irratti rakkina, dhibee adda addaatiif saaxila. Tole, mee yaalli baqaqsanii yaaluu ni jiraachuu ni mala. Taayiriitii immoo sadarkaan isaa gara sanatti guddanne taanaanii qorichaan haalli itti yaalamu mee biyyoo jiraate otoo sana nuuf kaastanii gosoota yaala isaa. Baay'ee gaariidha. Yaalliin biyya kan biraatti godhamu kaansarii ijaaf biyya keenya keessas jira akka carraa ta'e. Kanaafi uummanni keenya abdii kutuun qabu. Kaansariin argame jechuun akkuma dhibee kan biraa yaalamuu fayyuu hin danda'a jechuudha. Waggaa 10 dura biyya kana keessatti tajaajila fayyaa gahaan hin turre. Keessumaa kan kaansarii ijoollee ilaallate namoota ijoollee baay'eenis miidhamaa turan. Amma garuu carraan kun babal'achaa deemee amma haala gaarii irra jira. Fakkeenyaaf kaansariin ijaa akkaataa adda addaatiin yaalamuu hin danda'a. Dafee bira gahamee jennaan tokkoffaa qorichootuma rakkina fiduu danda'an irraayyuu bilisa ta'e akkaataadhuma meeshaadhuma itti fayyadamnuun kiraayooteraapii kan jedhamutu jira. Leezar teraappii kan jedhamu jira. Isumaan iyyuu fayyuu hin danda'a. Tuma qoricha hin fudhatin bira gahamee jennaan. Baqaqsanii hodhuu duwwaadhaan iyyuu utuu qoricha hin fudhatin fayyuus hin danda'a. Yeroo sadarkaan isaa guddachaa deemu immoo kiraayooteraapii, leezar teraappii baqaqsanii hodhuu duwwaan gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kana irratti immoo maaltu dabalama? Qoricha dabalamaa jechuudha. Akkuma argamu yeroo isaa dheerachaa jira. Yeroo inni itti yaalamu baasii inni barbaadus dabalaa deemaa jechuudha. Yeroo sadarkaan isaa ol ka'aa deemu. Dhibeen kun talaallii qabaa laata? Akkuma dhibeewwan kan bira talaallii dursamee daa'immaniif kennamu qaba? Akka tilmaamaatti kan ta'an infekshiniin tokko jiru. Ammayyuu ragaa guddaa ta'e, ragaa qabatamaan ta'e argachuu baannuyyuu qormaanni gaggeeffamaa jira. Infekshiniin tokko akka kaansarii ijaaf saaxila baasuu danda'an kan agarsiisan. Fakkeenyaaf ijoolleen durbaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa keessa jiran talaallii isaanii barrii gadameessaa kaansarii barrii gadameessaa fudhatan kun fakkeenyaaf talaalliin suni hin fayyada kaansarii ijaas yeroo wal bukkee qabne ilaallu. Kaansarii barrii gadameessaatiif saaxila baasu suni fakkeenyaaf yeroo achitti argamu vaayirasiin sun hiimaan paapiloomaa vaayirasi kan jedhu sun yeroo ijoollee argatus yeroo isaan dhalatanii jechuudha. Akka carraa yeroo ijoollee argatu kaansarii ijaaf kaansarii qoonqoof saaxila baasuu danda'a kan jedhu amma qormaanni bal'aan gaggeeffamaa jira. Kanaaf talaalliin akkuma jirutti dhibee daddarboo adda addaa ijoollee irraa akkuma ittisu iyyuu
hanqina nyaataa adda addaa akka isaan saaxilan baane akka inni godhu iyyuu kaansariima tokko tokko keessaayyuu shoora qabaachuudha talaalliin. Telegaan dooktar mee isin biratti daa'imman kanaaf yaala argachaa jiranii baay'inni isaanii hagamtaa tamsa'ina isaa kanumarraati hubachuu dandeenya waan ta'eef isin biratti amma kaansarii ijaa kanaaf saaxilamanii daa'imman yaala argachaa jiran tilmaamaan hagamin ta'u? Baay'eedha. Phaawulos kana keessatti tajaajilli kaansarii ijoollee kan jalqabe waggaa 4 ol ta'eera. Waggaa 4 kana keessatti kaansariin ijaa gara ijoollee 100 ta'aniiru waggaa 4 kana keessatti. Phaawulos duwwaadha kun. Yoo Xuqur Ambassaa, yoo Gondar, yoo Jimmaa deeman, Haroomayaa, Hawaasaa deemanis akkas baachuu dhabuyyuu jiru ijoolleen kan beeknu jechuudha. 100 ga'aniiru. Kan nama gaddisiisu maalla baay'een isaanii erga sadarkaan isaa guddateef, erga qaama adda addaa irratti faca'e, erga ija keessaa ba'e, kun maalli geessa yaalliin isaa yeroo dheeraa fudhachuu. Faca'uu hin danda'a jechuudha qaama biraatti. Hin faca'a qaama adda addaa gara sammuutti galuu hin danda'a, gara lafee deemuu hin danda'a, gara sombaas ga'uu hin danda'a. Kaansariin kun yeroo dheeraaf utuu hin yaalamin callumadhee ilaalamu. Faca'anaan egaa tajaajilli isaas cimaa ta'a, mi'aas ta'a, tajaajilamee immoo carraan fayyuu xiqqaa ta'a. Garuu mee xumura irratti tariitti kaansariin kun guutummaa guutuutti too yaalan argatee yoo hafe sadarkaan isaa baay'ee guddachaa gaafa deemu guutummaa guutuutti jaamsuu yookiin agartuu dhabsiisuu hin danda'a? Kun sirriidha. Isa duwwaayyuu miti. Agartuu dhabu, jaamsuu miti. Lubbuu fudhatee sokkaa. Hin yaalamne taanaani dhanna keessa faca'aa, somba qabataa, lafee bira gahaa, sammuu keessa galaa, tiruu bira gahaa. Kun hundumtuu babeennaani lubbuu fudhatee sokkuu danda'a jechuudha. Kanaafi dafanii bira ga'anii mana yaalaa deemanii yaalsisuun agartuun akka inni itti fufutaa, ijjis akka hin baane baqasanii hodhuudhaan ijjis bahuu dhiisuu danda'a. Ijoolleen immoo jiraachuu danda'u. Namoota baay'ee jira. Namoonni gurguddaan namoonni hojiirra hojjetan jira. Kan kaansarii ijoollee sarvaayiv godhanii hakiimotnis jiru kan nu bira hojjetan. Hakiimiin jira fakkeenyaaf ijoollummaatti kaansarii ijoollee hin qabamee yeroo sanatti yaalli hin jiru qaroo tokko keessaa baasu, qaroon sun keessaa baatee fayyee barumsa isaa xumuree hikkiminaa waggaa 6 baratee hakiimiin nu biraa eebbisaman waggaa 2 dura jiru. Kanaafi uummanni akka yaalamuu danda'u baree hatattamaan gara mana yaalaa finnaan rakkinni tokkoyyuu hin jiru jechuun barbaada. Odeeffannoo yeroo ammaa kana qabatamaadhaan biyya keenya keessa jirullee itti dabaltanii nuu kaastanii kaansarii ijaa kanaan ol qabatee ogummaadhaan waan wal qabatus waan baay'ee nuu kaastanii baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa anaa dhufoo galatoomaa wajjin hojjenna miidiyaa wajjin jechuun barbaada gara fuulduraattis galatooma. Dirqamadha. Nunis wajjin hojjenna. Yoo wajjin hojjenne daa'imman hedduu oolchuu dandeenya waan ta'eef isin waliin hojjechuuf nunis egaa qophiidha isiniin jechuu barbaanna ulfaadhaa. Galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kaansarii ijaa daa'imman irratti xiyyeeffachuutiin qophii keenya guyyaa irraa isin biraan qaqqabsiisneerra hubannoo bal'aa akka argattan abdiin keenya guutuudha. Torban mata duree birootiin walitti deebi'utti nama torban irraa jedhu nagaatti.